Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoo galatu. Egaan kun guyyaa har'aa kanas immoo wanta isin fayyada jedheetii yaadee waan bareedaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan kana kan isinitti agarsiisu waa'ee sagalee irratti sagalee gosa garaagaraa godhatanii jechuudha. Sagalee keessan bifa garaagaraa bifa nama ajaa'ibuutiin geddartanii WhatsApp irratti, imo irratti, Telegram irratti iddoo barbaadanitti nama barbaadanii fi erguu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaan sagalee keessan kana gosa garaagaraatti yoo barbaadan kan nama xiqqaatti yoo barbaadan kan nama guddaatti sagalee bineensota garaagaraa kan roobootii wantoota barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma agartanii sagalee gosa 60 ol kan barbaadanitti geddartanii karaa WhatsAppis ta'ee karaa barbaadanii immoo nama barbaadanii fi erguu karaa itti danda'amuun isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Egaan kana kan isiniif godhu appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkotu jira jechuudha. Appilikeeshiniin kunis egaa Play Store keessatti kan argamudha jechuudha. Salphaamatti appilikeeshiniin kana Play Store keessa deemtanii wanti isin jettanii barreessitanii voice change jettanii naa barreessitanii bifa kanaatiin isa kanadha jechuudha. Voice change kana Play Store keessatti argattu jechuudha. Voice change jettanii naa isin changer jettanii naa isin search godhattan Play Store keessan keessatti jechuudha. Kun iddoo kanarratti akkuma argaa jirtan jechuudha. Kun bifa garaagaraatiin appilikeeshinoota baay'eetu jira jechuudha as keessa. Appilikeeshinii kana keessaa inni isin filattanis immoo kun isa kanadha jechuudha. Voice changer jettanii naa barreessitanii search gootanii isa kana ta'uu isaa beektanii isa kana download godhadhaan isiniin jedha. Egaan faayidaan appilikeeshinii kana sagalee gosa garaagaraa godhatanii geddartanii nama barbaadanii erguudhaaf isin gargaara jechuudha. Egaan sagalee qulqullina bareedaa qabu isiniif record godha jechuudha. Wanti kun sagalee gosa barbaadaniin ergi record godhatanii booda gosa barbaadanitti warreen wantoota garaagaraa shaakalaa qabaatan yoo jiraatan illee akkasumas immoo wantoota garaagaraa dubbistan yoo jiraatan illee jechuudha. Sagalee keessan gosa garaagaraa gootanii akka barbaadanitti itti fayyadamuudhaa fi kan bareedee hojjetamedha jechuudha. Appilikeeshinii kun haalli itti fayyadama isaa jechuudha baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Itti fayyadamni appilikeeshinii kanaa kunootti akkuma jalqaba keessa seentanii akka kanatti jechuudha kan inni isin gashu sanii booda waan adda ta'e wanta isin gaafatee isin jeequ tokko hin qabu. Kanaaf wanti isin godhattan jechuudha iddoo kanarratti record any audio kan jettu jirti jechuudha. Record any audio kana innaas hin cukaastanii sagalee keessan record isiniif gochuu jalqaba isin yeroo sana record gootu jechuudha sagalee keessanii addi record godhee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Sababni isaa immoo yeroo ammaa kana isiniif screen record gochaa waan hin jiruu fi bilbila tokko irratti immoo sagalee tokkotu record gochuu hin danda'ama waan ta'eef isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kanaaf isin garuu wanti isin godhattanii yeroo jalqabaaf keessa seentanii kunoo iddoo kanarraati record any audio kan jedhu kana cuqaasuudhaan sagalee keessa record ta'uutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo innaan record gochuu fedhu keessaatii na baasee jira waan record gochaa jiruuf jechuudha. Kanaaf isinitti waan adda ta'e wanti isinitti cimu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf asiin galtanii record gootu. Warri immoo faayil manaajarii koo keessaa sagalee record ta'e qabuun of keessaati qaba kan jettan yoo jiraattan immoo kunoo memory keessan keessaa yookiin immoo bilbila keessan keessaa itti fayyadamuu ni dandeessu. Sirboota garaagaraa yookiin immoo kan barbaadanii akka barbaadanitti geddaruun ni danda'ama jechuudha. Kunoo kanaaf open any audio kan jettu jirti waan ta'eef ishee garanaa kanarra jechuudha. Faayila garaagaraa jiru kanarra al tokkootiif cuqaastu saniin booda kunoo garanaa isin fida achi booda as keessaati faayila bilbila keessanirra qabdan keessaati sirbas ta'e sagalee barbaadanii as keessaa fudhattanii al tokkootiif itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf meestii sagalee tokko itti fayyadamee isinitti agarsiisa. Kunootti jechuudha egaan sirba barbaadan al tokkootiif yoo cuqaastan yookiin immoo sagalee barbaadan akka irra galtaniitti cuqaastaniin kunoo gara kanaatti isin erga jechuudha. Saniin booda ennaa isin sagalee barbaadan sanatti buutanii bifa kanaatiin ergini gara kana isin fide kunoo iddoo kanarraa wanta barbaadan dubbisaa yoo barbaadan fakkeenyaaf iddoo kanatti old man jedha sagalee jaarsaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo child jedha jechuudha sagalee ijoollee xiqqoo yoo barbaadan sagalee bineensota garaagaraa ashaangulleetota garaagaraa fi akkasumas illee roobootota garaagaraa kunoo iddoo kanarraa maqaa isaanii dubbisaa irra kaachuu ni dandeessu. Kunoo sagalee sana kan isin dhaggeeffattanii kunoo bukkee kana iddoo garanaa kanarraa itti jechuudha. Kana play gochuudhaan kan isin dhaggeeffattanii. Kanaaf kunoo ishee kanarra fakkeenyaaf sagalee roobootii irra kaa'achuu yoo barbaade kunoo akkuma agartanii iddoo kanarratti kunoo tamma immoo sagalee jaarsaarra kaa'etan isinitti agarsiisa. Egaan waan screen record isinii gochaa jiruuf sagaleen bareedee isinitti mul'achuu dhiisuu ni mala waan ta'eef garuu bilbila keessan irraa
qaxxaa innaa dhaggeeffattanii baay'ee tokko waan babbareedaa ta'edha. Sagalee lama ol faana innaan banu bilbilarraa hin bareedu kanaaf jechadha jechuudha. Kanaaf uumaa waa tokko isin rakkisuu jechuudha daawwattoota bifa kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Egaan naanni bifa kanaatiin isiniif ta'ee jiru fakkeenyaaf sagalee maa roobootii kanaan yoo seevii godhachuutti barbaadan jechuudha. Kunoo ishee kanarra jechuudha kan isin cuqaastanii kunoo mallattoo kanarra al tokkootiif innaa isin cuqaastanii jechuudha. Wanti inni isiniif fidu kunoo garagaraatti isin dabarsa jechuudha. Saniin booda ergi inni garagaraatti isin dabarsee bifa kanaatiin seevii isiniif ta'eeti jira. Isa seevii isiniif ta'e kana pilee gootanii dhaggeeffachuu ni danda'ama jechuudha. Yoo barbaadan immoo nama barbaadanii fi karaa wasaappii karaa iimoo iddoo barbaadanitti sheer gochuutii ni danda'ama isiniin jedheetiin jira waan ta'eef kunoo ishee kana cuqaasuudhaanitu sheerii gootu jechuudha. Kunoo iddoo kanarra jechuudha. Saniin booda bifa agartan kanaatiin iddoo barbaadanitti akkasiin sheerii gootanii fi isin gaafata. Yoo barbaadan meeseenjerii, wasaappii, iimoo, telegiraamiidhaan karaa barbaadan namaaf erguun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiinidha jechuudha. Sagalee gosa barbaadan gootanii nama barbaadaniif waa erguu kanneen barbaadaniif jechuudha hordoftoota. Appilikeeshinii kana linkiisaa viidiyoo jala isiniif kaayatiin jira achii fudhattanillee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf warri pileestooriin keessan isiniif hojjetu immoo karaa pileestoorii galtanii buufachuun ni danda'ama. Isa dura garuu chaanaalii koo kanneen subscribe godhin jirtanii maqaan chaanaalii kiyyaa OTS Elsay kan jedhu isa kana jechuudha. Chaanaalii kana subscribe godhaa innaa fakkeenyaaf mallattoo profaayila kiyyaa al tokkootiif cuqaastanii keessa seentanii viidiyoo gosa garagaraadha jechuudha kan inni isiniif fidu. Kanaaf as keessaa viidiyoolee hedduu isin barsiisuutti danda'an wantoota baay'ee as keessaa waan argattaniif galaatii daawwadhaa irraa barattu itti gammaduun isin jedha hordoftoota. Ammaan dura wantoota haaraa wantoota baay'ee isiniif gadhiisee waan jiruuf galaatii chaanaalii koo daawwadhaa subscribes gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon isiniif gadhiisus immoo please like godhaan isiniin jedha daawwattoota yana jajjabeessuudhaaf. Kanaaf bifa kanaatiin subscribe gootu jechuudha. Kunoo ishee kanarraa innaa isin cuqaastan mallattoon bilbilaa ammaa geddaramtee waan jirtuuf akka duriitti mine jechuudha kan isin subscribe gootanii al tokkootiif innaa isin kanarra cuqaastanii kunoo all ka jettu kana cuqaastu jechuudha. Kanaaf all ka jettu kana innaa cuqaastanii viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa ofii isaatiinidha jechuudha kan inni isin qaqqabu. Kanaaf bifa kanaatiin subscribe gochuu ni dandeessu isin jedha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isin jecha. Sa'a muraasa booda immoo wanta haaraa wanta sirriitti isin fayyadu wanta ajaa'iba tokkoon isiniif gadhiisa. Ammas nagaan naaf tura. Ciao.